Miseensi dhaaba mormituu aangawaa naannoo Amaaraa ta'uudhaan tajaajilaa turan aangoo gadhiisan. Qondaalli Abiin Obbo Xaahir Mohammad waggaa 2 walakkaa ol hoogganaa waajjira aadaa fi turizimii naannichaa ta'uudhaan tajaajilaa turan. Sababii gadhiisaniif BBC'n gaafatee sababa dhuunfaan akka ta'e himan. Bakka isaanis miseensa dhaaba Abiin biraa buufamaniiru. Muudamni kun yeroo dhaaba Abiin keessa garaagarteen jiru dhagahame. Firaa'ol Balaay gabaasa dabalataa qabdi. Miseensa dhaaba mormituu ta'uun aangawaa mootummaa ta'anii dalaguun waan fakkaatu Obbo Xaahir hin dubbanne. Haa ta'u malee aangoo gadhiisuuf ji'a 6 dura gaafatu isaanii himaniiru. Haala naannicha keessa jiru jedhaniin hordofee hooggansi naannichaa ko'oomuu isaan gaaffin isaanii dafee deebii hin argatiin akka ture himaniiru. Obbo Xaahir sababa maatii fi dhuunfaan aangoo gadhiisuu isaanii BBC'tti dubbatan. Marii aangoota naannichaa waliin taasisaniin namni isaan bakka bu'u miseensa paartii isaanii ta'uu akka qabu walii galuun bakka isaanii buufamuu dubbataniiru. Aangawaan dhaaba dhimma saba Amaaraaf qabsaa'uu keessaa bakka Obbo Xaahir buufaman Obbo Malkaamuu Tsaggaayee jedhamu. Filannoo biyyaalessaa waggoota 3 dura taasifameen dhaabbilee hirmaatanii fi naannoo fi federaalatti barcuma argatan keessaa tokko Abinnidha. Karoorri siyaasaa dhaaba kanaa fi paartii biyya bulchuu paartii badhaadhinaa gargari. Mootummaa ilaalcha dhaaba isaanirraa adda ta'e qabu keessa dalaguun darbees tajaajiluun akkamiin akka ilaalan BBC'n isaan gaafateera. Yaakoo mangisti gaanaa hunji siraawwachuun የተቀብለን የምንሰራው nuti kan hojii fudhannee hojjennu paartiirraa osoo hin taane mootummaarraati. Akka paartiitti badhaadhina waliin garaagarummaa aadaa qabna. Kana yaada keessa galchuun kan dalagaa jirru. Garuu akka mootummaatti waliin dalaguun sagantaa fi imaammata paartii waliin waan walitti bu'uun qabu. Mootummaa filatame waan ta'eef mootummaan kun immoo imaammata ittiin hoogganamuu qaba. Isa raawwachiisuuf ammoo akka qaama kamuu imaammaticha hojiirra oolchu tokkotti hojjenna malee wanti adda ta'e hin jiru. Filannoo darbeen bakkeewwan morkiin jabaa taasifame keessaa tokko naannoo Amaaraadha. Bulchiinsi ministeera muummee Abiy namoota siyaasaa filannoo keessa hirmaatan akkasumas hirmaachuu fedhanii hin hirmaanne haala kana dura hin baramneen aangootti muudeera. Miseensota paartii mormituu 3 sadarkaa federaalaatti ministeera ta'uun muudaman keessaa tokko Abinnidha. Haa ta'u malee yeroo ammaa dhaaba Abin keessa garaagarteen jira. Abin bakka bu'uun miseensa paarlaamaa kan ta'an obbo Kiristiyaan Taaddala hidhaa jiru. Himannaan shororkeessummaas irratti banameera. Naannoon Amaaraa hundee sochii siyaasaa isaanii ta'e keessa rakkoon nageenyaa jira. Haala kana keessatti waamicha kana fudhachuun dhaaba keessan irratti dhiibbaa hin qabu gaaffii jedhuuf obbo Malkaamuun deebii kennaniiru. Dhiibbaa ni qabaata. Haalli amma turee fi yeroos turee tokkodha jechaan jiru. Inumaa haalli nageenyaa amma jiru Amaarri kamuu waltumsee akka dalagu kan dirqisiisudha. Wanta amma ni jechaa jiru dhimmi nagaa kan paartii badhaadhinaaf yookiin qaama biraaf qofa dhiifamuu miti. Rakkoon nageenyaa bakkeewwan biyyattii garaagaraatti itti fufe hojjetoota ajjeechaa fi hidhaaf darbees qarshiif jecha akka butamaniif saaxile jechuudhaan akka furamuuf konfedereeshiniin waldaalee hojjetoota Itoophiyaa gaafate. Pirezidantiin konfedereeshinichaa obbo Kaasahuun Foolloo turtii addatti BBC wajjiniin taasisaniin rakkoon nageenyaa hojjetoonni sodaa keessa akka dalagan taasisuudha himan. Gaaffiiwwan 13 jaarmiyaan dhimma hojjetootaaf falmu kun ministeera muummee Abiy gaafate keessaa 2 qofaan deebi'uu BBC'n odeeffateera. Ammayyuu taanaa obbo Kaasahuun Foolloo dubbiseera. Keessumattuu haala nageenyaa ilaalchisee akkuma beekamu biyya keenya keessatti naannoo Oromiyaa fi naannoo Amaaraa keessatti rakkootu jira. Rakkoo kanarraan kan ka'e hojjetaan lafa hojjetu fuudhamee qabamee dhorkamee yeroodhaaf hin tura. Kana duwwaa miti hinduu asii hin ajjeefamaa jechuudha hojjetaan. Dhiyoodhumatti illee warshaa sukkaaraa Wanjiitti hojjetaa 5 kan al tokko du'eedha. Isa dhiyeenyaa duwwaan dubbataa jira. Naannoon gara nama 60 kan ta'an seermisiidhaan deemanii qabamanii guyyaa 3 erga bulanii booda gadhiifamuu danda'aniiru. Isaan dura bakka bakkatti akkasuma ajjeechaadhaaf yeroo tokko immoo nama maallaqaa jedhanii qabanii hidhanii gadhiisuu jira. Kun egaa bakka hundumaatti darbee waan mul'atu waan ta'eef kuni rakkoo hojjetaan tasgabbaa'ee hojii isaa akka inni hojjenne kan isa godhu waan ta'eef kana irratti xiyyeeffannaan kennamuu qaba. Hojjetaadhaafis uummata Itoophiyaatiifis waa'een nageenyaa kan dursuudha, kan barbaachisuudha. Kan nyaatan irra kan dhugan irra caalaa lubbuun jiraachuun barbaachisaa waan ta'eef kan ammoo nageenyi
dursa laatamuu qabaa kan jedhuudhaafitu kana filannee jechuudha. Amma utuu giddu galeessaan ibsaasin jedhee sin gaafadhee rakkoo nageenyaa kun hagam hojjetaa miidheettanii yaaddu hagam yaaddessaadha. Amma warra qabamee wayin warra amma du'e qofa miti warra hojiirra jiru iyyuu hin sodaata jechuudha. Haala gaariitiin hojii isaa oomishatti deebisee hojjechuudhaaf sammuun isaa biliisa ta'uu qaba nam tokko. Yooman qabamaan koommoo taraan koo yoomi jedhee eeggatee sodaata waan ta'eef kuni sodaadha jechuudha gara hojjetaatiin kun hin jira. Tole kanaafuu akkamiin furama? Furmaata argachuu danda'u kan jennee yaadnu naannoodhuma lamaan irratti kan jiru walitti bu'iinsa kana dhaabsisuudhaa fi hundumtuu gahee mataa isaanii taphachuu qabu nageenya fiduudhaa fi nageenya kan raawwatu. Keessumattuu immoo mootummaan gahee olaanaa taphachuu qaba nageenya kana fiduudhaaf jennee yaadna. Gama biraatiin waraanni furmaata fidee hin beeku. Kanaaf garee hundumtuu gara mareetti dhufee mareedhaan rakkoon jiru hiikamee nageenya akka bu'uudha kan inni yaadnusi kanaaf furmaata argata kan jennus kana. Dhimmi biraasin kaaftanii dhimma qaala'insa jireenyaati. Kana dura ministeera muummee Abiy Ahmad wajjin teessanii mari'attanii turtan gaaffiiwwan 13 dhiyeessanii turtan isa keessaa kan deebi'ee jira kan hin deebi'in kami? Amma egaa akka iyyootti gaaffiin hin deebi'in jiru gaaffii qaala'insa jireenyaatiin wal qabatee kaffaltii gibiraarraa akka nu hir'ifamuu jennee kan gaafanne jira. Ka'umsi miindaa yookaan minimum wage akka biyya keenya keessatti akka inni dhaabbatu wayin akka inni murtaa'u kan kana murteessu boordiin kana ilaalu dhaabbachuu qaba akka labsiitti jennee kan gaafanne jira. Kun lamaanii amma hin deebi'in jira. Egaa wanta qorannoo barbaachisa ofii isaatiin mataa isaatiin iyyuu kun garuu gaaffiin hafan raawwiin isaanii amma ta'e yoo booda ta'e hafillee garuu irratti hojjetamaa jira jechuudha. Fakkeenyaaf gurmaa'ina irratti. Qaala'insi jireenyaa kun akkamiin akka furuun barbaaddu kana dura dhimmi daballi miindaa ka'ee ture wanni sun deebi'ee wayii argate moo fala biraatu barbaachisa jettanii yaaddu? Dabala miindaa miti kan gaafanne nuyi akka konfedereeshiniitti kan gaafanne minimum weejii wayiin ka'umsa miindaa kan jedhu tokko murtaa'uu qabaadha. Kan kanan boordiin kana murteessu dhaabbachuu qabaadha. Lammata immoo gibira miindaa hojjetaarraa sassaabamurraa mootummaan kan walitti qaburraa hamma ta'e hir'achuu qabaadha. Malee dabala miindaa mootummaan kennuu hin danda'u akka warra waldaadhaan konfedereeshinii jalatti ijaaramanii jiranii dhaabbilee misooma mootummaatii fi dhaabbilee dhuunfaa waan ta'eef isaan immoo mataa isaanii danda'anii bulu waan ta'eef mootummaarraa wayiin qaama addaarraa daballi miindaa kennamuu qabu. Tole kanaafuu isaan immoo deebii wayii argatanii? Isaan kun kallattii kaa'amee ta'u yeroo sana. Kallattiin kaa'amee qoratamee akka deebiin itti laatamuudhaan haaluma gaariitiin gaaffii kana nurraa fudhatanii kuni qorannoodhaan akka deebi'uudhaa fi kallattii kaa'anii turan yeroo sanaa jechuudha. Amma kanan nu jalaa turedha. Ayyee guddaa galatoomaa Bukaasaawwan. Galatoomaa isinis. Tibbana rooba cimaa Itoophiyaa dabalatee biyyoota baha Afrikaatti roobaa jiruun miidhaan lubbuu namaa fi qabeenya irra gahaa jira. Roobni arfaasaa kutaalee Oromiyaa harka caalutti guyyoota kurnan dhufanitti cimee waan itti fufuuf hawaasni akka of eeggatu dhaabbanni meetirooloojii biyyaalessaa Itoophiyaa akeekkachiiseera. Ejensichatti qorataa raaga haala qilleensaa akka ta'an obbo Baqqalaa Kabbabaa roobni tibbanaa maaliif akka jabaate ibsuudhaan eegalu. Waqtiileen amma keessa jiru kun waqtii arfaasaati. Waqtiin arfaasaa kun immoo ji'a guraandhalaa Caamsaatti kan of keessatti qabatu yommuu ta'u, kutaaleewwan biyyattii kibbaa fi kibba bahaa Itoophiyaa yeroo rooba guddaatti argatan yommuu ta'u, fakkeenya kan akka Sumaalee, Booranaa, Gujii lamaan, Boorana lamaanii fi kibba bahaa biyyattiitti yeroo rooba guddaa argatan yommuu ta'u, dhaabbanni meetirooloojii Inistituutii Itoophiyaa yeroo waqtii kanaaf raaga haala kennu taateewwan garba Hindii, garba Paasikii irratti uumaman tempereechara qaama sanarra jiran ilaalchi keessa gachuudhaan taateewwan kun idileedhaa ol oo'uudhaan keessumattuu bahaa Afrikaa kanarratti iddoowwan tokko tokko irratti rooba babal'ina qabu akka uumu kan taasisu yommuu ta'u, akkasumas immoo galaana Hindii fi Arabiyaan galaana irratti kan argaman tempereechara qaama galaana sanarraa oo'uudhaan kan ka'e kutaaleewwan biyyattiitti bahaa Afrikaa akkasumas Itoophiyaa irratti roobni humnaa olii kun akka uumamu taateewwan taasisan keessaa isaan tokkodha.
Roobni kun Itoophiyaa keessatti akka jabaatu raagdaniittu kanaan dura isa hawaasa biraan geessaniittu. Instituutii meeteoroloojii Itoophiyaa raaga haala qilleensaa kana kan ji'a arfaan kanaa kan duraan dhalaama caamsaa kan jiru kana waqtii arfaasaa kana ifa godhee ture. Yeroo ifa godhe kanatti kutaaleewwan biyyattiitti kibba Sumaalee, kibba Oromiyaa, Sidaamaa fi kibba Itoophiyaa irratti roobni idileedhaa ol ta'u akkasumas immoo iddooleewwan tokko tokko irratti lolaa balaa tasaa uumuu akka danda'u raagee ture. Magaalota keessatti haala adda ta'eedhaan miidhaan roobni qaqqabsiisu kun jira. Kutaaleewwan biyyattiitti iddoo rooba balaa tasaa kanaan uumamuu danda'an kanarratti of eeggannoo akka godhan magaalaa keessa warra jiran immoo magaalaa keessatti maal godhamutu qaba booyyiiwwan bishaan keessa yaa'u yeroodhaan qulqulleessuu. Hawaasni magaalaa jiraatu iddoo balaadhaaf saaxilamaa ta'e keessa jiraatu maal gorsitu of eeggannoo akkamii gochuu qaban? Akkuma ragaaleen keenya agarsiisutti kutaaleewwan biyyattii fakkeenya torboota darban kana keessatti naannoo Affaar keessatti akkasumas immoo guyyaa lamaan kanaan dura asuma magaalaa Finfinnee keessatti lubbuun nama 4 darbeera. Balaa daandii cufamuu lolaan daandii irra guutuurraan kan ka'e balaan tiraafikaallee iddoon tokko tokko irratti tiraanspoortii iddoo tokko tokko irratti danqaa kan ta'e ture. Lubbuun namoota arfanii kun immoo roobni halkan keessaa rooba guddaa roobuurraan kan ka'e lubbuun namoota 4 darbeera. Akkasumas immoo qabeenyaa fi wantoota garaagaraa irratti torbeeruma kana keessatti miidhaa tokko tokko geessisaa kan turedha. Kana wajjin wal qabatee uummanni immoo gochuun kan isa irra jiraatu raagaa meeteoroloojii Inistituutii Itoophiyaa yeroo yerootti guyyaadha guyyaatti miidiyaadhaan uummanni sana hordofuu qaba. Akkasumas immoo raagaa qilleensaa dhaabbanni meeteoroloojii Inistituutii kun amma guyyaa 5tti miidiyaaleedhaanis ta'ee karaa garaagaraatiin raagaa kana hordofuutu irra jiraata. Lammaffaa immoo magaalota keessa iddooma jiran iddoowwan daandiiwwan bishaan irra yaa'u balfa garaagaraatiin balfa akka pilaastikaa warreewwan balaa lolaa tasaa kana uumuu danda'an kanarraa qulqulleessuun irra jiraata. Namoonni naannoo lagaa jiraatan immoo of eeggannoo guddaa gochuutu isaan irra jiraata. Raagni isin qabdan fuulduratti roobni kun itti fufamoo wanti inni agarsiisuu jiraate wanti gorsitan asumaan isoo jiraate? Roobni kun haaluma ciminsa ta'eetiin guyyoota qornaan dhufan fuuldura keenya jiran kanas roobni kun haala fufiinsumaatti ta'eetiin kutaaleewwan biyyattiitti iddoowwan hedduu irratti fakkeenyaaf akka Oromiyaatti yookaan Arsii lixaa lamaan Arsii lixaa fi Arsii Boorana bahaa Baalee fi Baalee bahaa Harargee bahaa Harargee lixaa akkasumas immoo Shawaa kaabaa Shawaa lixaa fi akkasumas immoo godinaalee Wallaggaa arfan kanarratti akka Oromiyaatti guutummaatti fufiinsa waan qabaatuu fi uummanni ragaa meeteoroloojiin yeroo yerootti kennu kana hordofee balaawwan uumamu kanarraati of qusachuutu irra jiraata. Guddaa isin galateeffannaa yaada nuu kennitaniif.